عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجمت داوت تودو إيافنو ودو إيافنو قبل ديان نجر ودو وجين أن إيافت علام إيافنو أران تنا خيستي هنقفوت مركز أونلاين يوخاو هنقفوت مركز إيمو خنتي مركز قادس قرآن في حروفه خرستاج خيني خبج ما في دارتما ساس أسلتين هندي فما إيافنو تا هنقتو مران نفانا بوان أخير راقين Akkuma beekamu markazni gaaddisa quraanaa toora aappii onlaayinii mootiin barumsa diin islaamaa bifa bareedaa fi bifa hawwataatiin kannaa akka jiru nuuf himanii jiru. Markazni gaaddisa quraanaa erga hundeeffame waggoota 5 kan lakkoofsise yoo ta'u akka markaza imootti hangafa ta'uudhaan kan beekamudha. Barumsaan achi keessa kannaa jiru keessa quraana irraa eegalee huruufaa fi shuruuxa salaataatii fi akkasumas aqiidaa fi waajibaat salaataatii fi kan kana fakkaatan kannaa akka jiru ustaaziin isaanii nuuf himanii jiru. Kanneen hanga footoo oduuti guutuu saamaa mana kan itti aanutti nu dhiyeessaa daawwannee waliin deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo tajaajila guyyaa irraa gama markaza gaaddisa quraanaatti agartan yuunifoormiin isaaniitis tana fakkaata hanga xumuraan hordofaan afeerraa keenya gama sagantaa. Iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa bole iyyanii barreeffadheen manaa bahee ergaatii yaan dhufee yaanii nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii. أنا تقول بس عايشة والباسي يا فتى أنا هذا والله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هذا بقنا جاي عندكتن. مرحبا أنا هايجم وبقنا جاي نيدن أكم نجا فيا جرتو. جرة والله الحمد لله. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برسيسا في كنديسا مركز قادس قرآن في أكسوما براتوني ساينتس براتوني أستاذ أسل الدين شفت خيسانو بكجتين سلاما هي اسم برانا هقولوجا مي أستاذ أسل الدين إن شاء الله قبابنان كالتين قما قافي ديمي تين أكي تركان فنا مركزني قادس قرآن خون إرقهن داي هنقم تكا أكسوما ماس ما كايون سا مالي فنداي إرقهن دايو مال قوشاجر أكسوما يو قرآن تاتيو برنوت بيف أكمين إن شاء الله كان ناجرة قبابنان نوفي ما سننجل إن شاء الله. أيه إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. قافي بريدة نوديستني جزاكم الله خيرا. أنا اللي نردي بيه بقنا جاي بقى أفتني نلالتني سنين جدا. قافي نادياتي مركزني قادس قرآن يوم ديفمي اللي بروم سيسات وأكمي جدا. صح. أيه قافي بريدة مركزني قادس قرآن jalqaba markazoota immoo kan hundaayoo jenne sobaa miti. Eega hundeessinee waggaa afur geenye jirra amma gara waggaa 5 deemaa jirra jalqaba jechuudha. Gaafa markaza kana hundeessinu imoon kun hin jiru ani akka kiyyatti imoon amma kanatti markaza qabu kun hin jiru. Imoo cufaa sani jiran seetingii wayii keessa galee imoo sani gara imoo markazaatti jijjiira turen. Nama wajjin teenye jechuudha. Sani jalqaba irratti kan hundaa'e markaza gaaddisa quraanaati. Markazoonni immoo jiru kun hundinuu eeganu boodaati nu dura jalqabe jedhee yaadaan. Allahu akbar. Yoo dura jiraatillee kan hin beekne taate takkaalama yoo taate malee ni jira natti hin fakkaatu jechuudha dura jechuudha. Markazoonni tokkollee nu jiru hangafoota markaza immoo kan hundaate kan bakka guute kan hunda dura jechuudha. Markazoota gartan gurguddaa hunda dura jechuudha. Akkasani haalli baruu barsiisuutis hedduu takka bareedaadha. Barattoonni waliin jirullee barattoota obsa qabu, sabrii qabu. Baranaayyuu yoo hagam xiqqaatee warra waliin turre haga kana keessatti haga namaa 13 ganna fakkaatti quraanas keessatti mure jechuudha. Allahu akbar. Maashaallah tabaarakallah. Jalqabarraa kaasee warra obsa qabu jalqabarraa kaasee kan ture jechuudha. Maashaallah waan hedduu takka nama gammachiisaati. Shabaabban illee akkasuma shamarran illee warra obsa qabu warra obsaan taa'ee baratu jechuudha. Akkas egaa haalli markaza gaaddisa quraanaa jalqaba markazootaati jechuudha. Okay, waggaa 4 maashaallah tabaarakallah waan bareedaadha waan hedduu nama gammachiisu markazni gaaddisa quraanaa jalqaba markazoota onlaayinaa hangafa abbaas
markaza gartee onlaayinaa ta'uun isaa waan hedduu takka nama boonsu inshallah. Okay inshallah mee ustaaz Asladdiin kiyya inshallah isin erga gartee imoo ta'uu dhuftan waggaa 4 jettan inshallah. Irra hedduun nama dhiyeenya kana gama imoo dabalamaa jira. Hedduun nama akkasumas osoo imoo gama imoo kanatti hin dabalamne aluma taa'ee ustaazonni imoo akkana barattoonni imoo akkana. Ala kulli haal warra gartee barattoota imootii fi ustaazan imoo qeequun maal jetta dhaamsa akkam isaanii qabdaati. Akkuma Oromooni gonni abbaa keessa jiruuf faayida. Gonni abbaa keessa jiruuf faayida. Kan immoo sanii takkaa gurra kanneen beeku. Maali jennaani suni yookaan inaafanii yookaan waan imuun taatiin beeku. Nama waan imuun taatiin beekneetutu irraa haasawa. Markazni immoo barattoota hedduu akkuma masiime kanaaf shamarran egaa nama 13 ka Quraana buuse. Rabbiin ijoollee keenya biyyarraa eega baane saahiban qabanii akkamitti diinii barannaa akkamii hedduu yaadda'u jiran carraa godhee fi garee immoo kanaan fide. Takka takkaani an namni asirra barsiisu nama keenyaatu hin beekne malee nama takka takkaan afaan guuruun takkaa miti wallahi sabaataa miti mana barumsaa taatee nama hundi bakka takkaa gabatee irra barreessanii barsiisan takka takkaan alif jettee akkasitti afaan guuraa nama kana nama dhagaa hille jijjiiruu jechuun hedduu takka ulfaata. Wallahi hedduu takka ulfaata. Waan namni asirratti ta'us waa meeqa itti dhabda yeroo ammaa yeroo itti dhabda nama takkaa dhageeffachuu jechuun xabaa miti. Wallahi nama takkaa dhageeffachuu nama kudhanii dhageeffachuun xabaa nama dila kana dhageeffachuun xabaa ammas waan namni kun hundi akka nama walitti qabamee itti fakkaatti namoota kan hedduu jechuudha. Anammoo warroota akkasitti waan akkana kana oofaniin egaa suni waa'ee keenyaan beeku waa'ee markazoota himuun beeku saniifuu dhaamsaan dhaamuu fane waan kanarraa dhaabbaadhaa hin beeytan keessa waan ta'eef waan kanarraa dhaabbaadhaa isinin jechuu barbaadaa jedhan ustaazota himuutii fi markazoota barattoota barachaa jiranirraas dhaabbaadhaa jechuu barbaade. Suni maali ganda tiktoo jirti malee ganda himuu kana hin senne akkasanii jechuudha. Ayyee. Masha Allah tabarakallah ustaaza keenya qaalii fi gaarii waan bareedduu nu himtan hedduu takka nu galatooma nuuf ulfaadhaa isinin jedha inshallah. Okay itti aansuudhaan akkuma gartee inshallah beekamu akkuma waliin beeknu saniin ustaazan imoo irra barsiisan akkasumas walumaa galattuu imoo wanni jedhamu yoo gartee barataan takka waan shabakaa hin kafalle riimuuf ta'a yookaan barataan maallaqa hin kafalle riimuuf ta'a ni ari'ama hin qara'u bakki san bakka maallaqa irraa sassaabachuuf ijaaramte. Warra ja'uun maal jettaa akkasuma mee isin akka gartee markaza gaaddisa huruufaatti wanni akkanaa hun isin bira ni jirti moo hin jirtu inshallah tanarraas gabaabinaan nu hima. Nuti takka waan shabakaa maaliif hin guutini jennee akka keenyatti takka nama tuyne hin beeknu. Ayyee. Kan barsiisan wanni nu gammachiisu nuti obboleettiin teenya takka namni hundinuu bara fuula waliin beeku. Eenyu wal beeka mee isatti wal beeka. Maalitti wal beeka mee isa wal beeka namni fuula waliin beeku takkaa san jennee dubbadhee akka kiyyatti naan qaanfadha waa'ee sanii jechuudha. Maali yoo jette warri akkas yuusi namni tokko firraa gammadeeti harfii duraanii san baree firraa gammadee barsiisaa ofiitti godha malee ana kan argetti qaamuu dirqamaan godhu jiraachuu mala. Akkaan argetti ani firraa gammadee qaraatii isaa irraa gammadeetiin barsiisaa ofiitti waan fadhe gochuu danda'a. Firraa gammadee yoo abbichi jaalatee ifii isaatii gammadee godheef dirqamaan osoo hin taane ifii isaatii jaalatee godheef maaltu gaafachuu danda'a? Hin danda'u. Akkasani jechuudha. Akkasi. Masha Allah isin namatti diiniin keenya. Maal jettame? Isin nama gartee sababa shabakaa minaamin dhimma gartee waa'ee kafaltiitii wajji wal qabatu jecha namni takka qaraatii isaa dhabe hin jiru jechuudha alaa kulli haal. Nuti waa'een sanii nu bira hin jiru. Namayyuu jaalala isaati yoo taate malee namni maaliif akkas hin ta'in jee dirqaanfi namarra fudhatee dirqama hunba'uu qaba jee murteessee akkas jedhe markaza keenya keessatti jalqabarraa kaasanii laagaarraa hin jiru. Okay, Masha Allah. Akkasii jechuudha. Qaamoo akkas namaan jechuu deemu haasata akkas jechuun maqaballee isaaf deemu malee takkaaf miti jechuudha.
واو ما شاء الله تبارك الله وان بريد اوكي ما شاء الله استاذ خنيتي ان سودان استاذوتا ايمو ربرسيسني في برتوتا ايمو تنرب برتنيف ان شاء الله غبابنا مال امتنيف ميسن Ani waniin dhaamuu fi akkuma ammaan duraa sanitti akkuma ammaa jabaattanii jirtan kanatti diinii irratti jabaadhaa, barachuu irratti jabaadhaa. Yeroon amma qabdan kun isin hin deebi'u. Sa'aatiin amma fayyadamaa jirtan tun sa'aatii amma qabdan tun isin hin deebi'u. Namni gara jireenya isaa oofuutti achi deemuudha. Gara jireenya dalaguudha achi deemuutti deema. Kanaaf ilmaan keetiif haadha ta'uudhaaf dubartiidhaanis shababaanis ilmaan keetiif abbaa ta'uudhaaf arraan tana baradhu gara rabbiin si mijjiisan irratti itti fufi olola garagaraatiif waan garagaraa adeemu gurra hin kennin barumsa keetira jabaadhuuti itti fufaa ibduuba hin deebiina olola garagaraatiif gurra hin kennina san jechuudha wattoota iyyaafataatiif inshaallah dhumarratti maal dhaamtamme Iyyaafannonis waan gaarii jirta bareedduu jirta jabaadhu sin jedha jabaadhu fuulduratti deemii sagantaan kee bareedaadha sagantaa bareedduu jirta waan ta'eef bifa kanaan deemtanii iyyaafachuun hedduu waan nama gammachiisaati haalota jiru gaggaafattanii gara kanaanis daawaa bareedduu jirtanii jabaadhaa isin jedha. اوكي ما شاء الله تبارك الله هدوتك كانوا فولتوما والفائده سنجنا ان شاء الله استاذ اسل الدين برسا مركز قادس قرآن اتيان سودان ان شاء الله اميره بربانا اميره مركز قادس قرآن خنتهن يخاو خنتاته السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اكم نجا انا سنين تبارك الله الحمد لله تاد ان شاء الله انا قال نقطني مرحبا تاد ان شاء الله انا هيك مسلمين جيتشون برباده اكاس ان شاء الله سكنتان تنيا سكنتا يا فنوتني بيت جيادا مي اوبليتي تنيا اميره مركز غات تصوروفا حمزه راس حمزه ارغا غرتي مركز هايسا دفتن هنغمتك امو ارغا مركز خيس خنا خيس دفتن جيرما هنغمتك جيرمت ان شاء الله اكاسو متيان سودان بفهمين برنوت جيرتن كباب ساعه ان شاء الله نوفي مامي والله ما شاء الله انتي برنوتا اكا جابت قرتي ما شاء الله برچا جرا كذا خنتزا لن امتا لما في اكا استولون امتا لما جنان انتانا فكا امتا لما كيسة تموري لما بيجنالي اني جاي اولي قفن بيني امتا لما كيسة تموري تنجرا حاجة ناس كيسة لكلي قرآن ناس كيسة تنبوسك الحمد لله والله حالة بريدة دافي قرتي بفبريد لا ما شاء الله تبارك الله مركز الخينية دا مركز سينا إسارة قرتي أرق أفضل بنيه عندينيو مكي والله سينا قدو سينا قرتي إلى يوم القيامة نبحي سامبني اسكيسة تدبرسي سينا قدو اسكيسة تيك أمنا أستاذ قرتي أنا مدورة جرات أوسوي سانا دورة جرانيتني إغرق في الحمد لله قرآن أسر بوسني كتابة ورجا جرا ما شاء الله barattoonni quraana buusanis akka ustaazni jedhee barattoota tokkoof fidamaan maashaallah khaas keessa jiruu fi khaas keessa hin jirre waliin osoo hizaabanii hedduudha alhamdulillah haalli bifa barnoota illee hedduu takka bareeda wallahi maashaallah yeroo isaa eeggannee barnoota keenya haala waan bareedaadha maashaallah tabaarakallah bilahi teenyu Hamza ergas asuma keessa quraana xumurtanii jechuun maashaallah rabbi isin irraa jaalatu okay itti aansuudha inshaallah obboleeyyan keenya oo akkasuma warra gartee shabakaa qaban warra jechuun kiyya warra kuma keessanii biyyaa banii shabakaa isaanii bakka taane fixu jiran warra baratu hin jirre inshallah gabaabinaan inshallah mee dhaamsa maal dhaamtaniif wallahi an wanni isaanii dhaamu fi yeroo namaatu qaali agartee akka yeroo gool jedhanii beekanamu hundinuu abbaa itti fayyadameef yeroo gool jedha kana keessatti gartee yeroo arraan sana wallahi alhamdulillah duraan barnoota deemanii barbaadanii warri irraa barachaa jiru ulamaa'ii keenya ustaazotii keenya hundi isaanii deemanii gartee beela waamee qarratti obsanii hatta beela haa ta'u waamee kan gartee baratanii arraa asirratti mana keenya teenyee jawwaala keenyan gartee shabahaa keenyan
namni kootu kaayyasi deemu akkanatti hin baratiin namni nuun jiru tokkollee nuun jiru bartee mataa keenya itti yaannee seennee barannu kanatti osoo maqaa qabanii bakka akka taane bakka gartee wallaala malee barnoota irraan fudhanne har'a dhiqanii achirratti obboleeyyiin keenya dagatamuun hedduuta kanallee sheenansa hedduuta kanallee gaddisiisa. Isaan saniif ifa har'a nu hubatan. Okay. Isaaniif illee irraa haa kaasuu isaaniif illee haa banu. Kanan isaanii dhaama. Okay, mashallah tabarakallah. Galatooma ulfaadhaa isinin jenna inshallah. Gaafii deebii nu wajji godhuu keessaniif hedduuta galatooma ulfaadhaa isinin. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo teenya taarraa armaan golabnaa hanga iyyaafannoo biraatti walitti deebinu nagaya rabbii keessan jiraadha.